Oromoon Jarman jiru adda. Haacaaluu kabajanii, Haacaaluu jaalattanii, yaadannoo Haacaaluutiif haala kanaan walitti dhufuun keessan baay'ee onnee nu bohaarsee, baay'ee nu gammachiisee, akka nama tokkootti baay'ee ulfaadhaa, baay'ee galatoomaa isin jechuu barbaada. Haacee bokkaan gungumee roobee yaandoo booda akka tiifuu erga keetii maal himna jecha dhabnee dubbiifuu biyya ati keessa hin jirre saba ati keessaa baate yoo waan dubbatan tola dubbiin bitaacha taate atoo awwaachuu diddee dhibba maqaa kee kaafnee nutti hir'atte yaa Haacee nutti qorre karaa kee gajamoo cabe taane hidda muruu dadhabne qadda dibloomte taane tabba bahuu dadhabne. Waa'ee keenya Haacee gaafa dirree ba'anis gaafa ta'anis suuqa itti dhiisan nama dhiisu bulee ka'ee nama quuquuqa eessa deemnee dhukannaa eessatti haara baafannaa kophaa bakka hin qabnu dubbachuuf akka hin jiru dhiisuuf dubbii haqaati seenaan taajjabbii taati dhiisuuf dubbii haqaati seenaan taajjabbii taati. Maal mallisaa yaa Haacee dhaamsa kee lafa keenyee imaanaa keenyaannee beekaa taanee wallaallee guddaa taanee xiqqaanne beekaa taanee wallaallee guddaa taanee xiqqaanne odaan qe'ee keenya jiru yoo taane gaaddisa akkam wayyaree Haacee nutti mi maal mallisaa Haacee sagalee hiyyeessaa Haacee gaachana sabaa Haacee eboo uummataa bakka kee dhaabbatee eenyutu nuuf dubbata bakka kee dhaabbatee eenyutu nuuf dubbata. Yaa isa gootummaan yaabdu yaa isa ummataaf kennaa eenyutu jirtuu nuun jedha nutis eenyuun jirra jenna eenyutu jirtuu nuun jedha nutis eenyuun jirra jenna. Waggaa tokkoof walakkaa dura Haacaaluu yaadachuu qabnaa haftee isaa dhaloota fuulduraatiif dabarsuu qabnaa hojii isaa kunuunsuu qabnaa kaayoo inni irratti wareegame san milkeessuu qabnaa fi tabaasuu qabnaa jennee namoota adda addaa wajjin pirojektii tokko irratti hojjechuu eegalle. Pirojektii san yeroo adda addaa miidiyaa irrattis karaa adda addaatiin irratti haasa'aatiin hin turre piroomoot godhaatiin hin turre namoonni baay'een as jirtan qeerroon dammaqaan kun pirojektii san quba qabdu jedheetiin abdadha. Haftee Haacaaluu gara fuulduratti akka deemu gochuun kunuunsuun hiika guddaa qaba. Seenaan Haacaaluu seenaa Oromooti. Haacaaluun Oromummaa. Seenaa Haacaaluu irratti hojjechuun seenaa Oromoo irratti hojjechuun Oromummaa irratti hojjechuun seenaa Oromoo addunyaaf bal'inaan dhiyeessuu. Kanaaf sagantaa Haacaaluu yaadannoo waggaa tokkoffaa yeroo qopheessinu callisneetuma walitti dhufnee wal gaddisiifnee yookaan wal bohaarsinee wal biraa deemuu qofa osoo hin taane wanta duubatti hafuu danda'u tokko hojjechuu qabna jennee wantoota adda addaa irratti hojjechuu jalqabne. Wantoota san keessaa inni tokko fiilmii afaan Ingiliffaatiin hojjetame haala professional ta'een
bakka isaa kan eeggate Haacaaluu hojii madaaluu danda'u tokko hojjechuu qabna jennee fiilmii afaan Ingiliffaatiin hojjennee akkasumas seenaa Haacaaluu uummata addunyaa qofa osoo hin taane uummanni keenyas haala addaa tokkoon arguu qabaa jennee fiilmii afaan Oromoofaatiinis dookumantarii fiilmii hojjenne. Inni afaan Oromoo suni yeroo gabaabaa keessatti dhumateetiin uummataaf dhiyaata. Inni afaan Ingiliffaa ji'a sadii dura dhumatee haga tokko mul'isaatiin hin turre har'a isa san qabanneetiin uummata Jarman bira dhufne haala kanaan baataniitiin waan isin dadhabdaniitiin irratti hojjetan yoo xiqqaate isiniif laaluudhaaf qophiidha jechuu keessaniif baay'ee isin galatoomfachuu barbaada. Dubbiin dheeressuu fiilmi irratti mari'annaa walitti deebinaa amma kallattiimaan gara fiilmicha wajjin laaluu wajjin deemnaa haga danda'ametti sagalee gadi qabannee osoo fiilmicha kana irratti xiyyeeffannee wajjin laaluu dandeenye natti tola. Ijoollee isin bira jirtus haga dandeettanitti naamusni akka jiraatu osoo gootanii kabajaadhaan isin gaafachuu barbaada. Amma fiilmii wajjin haa laalluu affeerra keenna galatooma.